Ashamar kafunee daawwattoota AMN Plus kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi. Yaada gaaffii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan geenya. Qophii keenya irraa keessatti hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa ijaaramee xumuramee eebbifamee jira. Akkasumas immoo mootummaan piroojektota gurguddoo dinagdee biyya kanaa kallattii maraan jijjiiran hojjechuudhaaf karoorfatee yeroo dhiyoo keessatti hojii akka jalqabamu himamee jira. Hojiiwwan kun dippiloomaasii biyya keenyaa hagam jabeessu, hagam cimsu kan jedhu irratti hayyoota dhimma kana irratti hojjetaa jira. Waliin turtii taasisna simbiraan geenya turmaanni keessan waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'aa as istuudiyoo keenyatti affeerrannee hedduun keessan kan beektanii as cina kiyya kan jiranii ambaasaadar Diinaa Muftii egaa umrii dheeraa ministeera dhimma alaa keessatti ogummaa garaagaraan dubbii himaadhaan akkasumas immoo ambaasaadara ta'anii biyyoota adda addaa keessatti hojjetaa turaniiru. Yeroo ammaa kana immoo mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis koree dhaabbii dhimma alaa yookaan jaalaa fi nageenya keessatti itti gaafatamummaa adda addaatiin hojjetaatii jiru. Fuullee kiyya immoo kan jiranii Shimallis Haayiluu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barsiisaa qorachaa turanii barnoonni isaanis saayinsii siyaasaa fi qunnamtii idil addunyaati. Egaan keessummoota keenyas istuudiyoo keenyatti argamtaniin waliin mari'achuudhaaf fi heeyyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota keenyatiin isinan galateeffadhaa ulfaadhaa naa dhufu. Dippiloomaasii fi dinagdee fi ulaan galaanaa walitti hidhamiinsa cimaa qabu. Meeshaan akkamitti ibsitu? Gaafiin kun gaafii guddaadha. Dippiloomaasiidhaa fi qabeenya biyya tokkoo dippiloomaasiidhaaf immoo particularly hidhaan galaanaa kuni maaliidha wanni walitti fidu ka jedhu gaafiin gaaftan. Dippiloomaasiin biyya tokkoo kan birta bahu kan bu'aa buusu keessatti cimni humni yoo jiraate humna qabeenyaa adda addaa humna beekumsaa humna of eegumsaa humna nageenyaa biyyi kanaan cime keessaan yoo cimte dippiloomaasiin alaas hin cima jechuudha. Maaliif warri biraa warri si wajjin walitti dhufiinsa godhan wanni barbaadan bu'aa barbaadan bu'aan tokko si wajjin daldaluu barbaadan si wajjin daldala deemsisuudhaaf biyyi kee cimuu qabdi. Daldala wanta daldaltu wanta ala baaftu wanta ekspoortii gootu baay'ee qabaachuu qabdi jechuudha. Wanti kun bu'aa qonnaa ta'uu danda'a, bu'aan warshaa industirii ta'uu danda'a, bu'aa teekinooloojii ta'uu danda'a, bu'aa fedhes danda'a jechuudha. Difeensiin keetis humni waraanaa keetis cimaa ta'uu qaba. Maaliif nageenyi biyya keetii eegamuu qaba. Dhufanii biyya kee keessatti hojjechuudhaaf, si wajjin investii godhuudhaaf, si wajjin daldaluudhaaf, si wajjin walitti qunnamuudhaaf, walitti dhufuudhaaf, tuuristii as erguudhaaf biyyi nagaa ta'uu qabdi. So kanaaf amma yoo kaafnu dippiloomaasii fi qabeenya biyyaa dippiloomaasii fi wanta reef kaaftan sun walitti dhufiinsi isaa walitti hidhamuun isaa cimaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf hidhaala gabbayyaa amma xumurreerra hidhaala gabbayyaa waa'ee xumurreef achirra humni argannu kun biyya keessatti guddachuudhaaf wanta hojjennu irratti humna guddaa nuu kenna jechuudha. Qonniin guddata. Warshaan industiriin guddata, tuurizimiin guddata, sarviisiin adda addaas, utilitiin adda addaas hin baay'ate jechuudha. Kuni humna biyyaa ol kaasaa, dhageehumsa biyyaa ol kaasaa. Biyyi duwwatti afaan biyyi baay'ee hin guddatiin baay'ees alatti dhagahamuu danda'u. Kanaaf dippiloomaasiidhaaf walitti dhufiinsi keessa qabeenyi keessaa walitti hidhamanni isaa cimaadha jechuudha. Harka baay'eedhaan walitti hidhameera. Akkuma ambaasaadar kaasanii dippiloomaasiin biyya tokko dinagdee irratti karaa baay'eedhaan hundaa'a. Maaliif waa'ee dippiloomaasii gaasomnu hariiroo biyyi tokko biyya biraa wajjin qabdu haala ittiin waan barbaaddu gabaa addunyaatti ittiin bitattu waan barbaaddu immoo alatti ittiin baastee gurgurattu walii galteedha hariiroodha waliin dubbiin addunyaa immoo kan irratti hundaa'u humna keetii irratti. National power waan jedhamu. Biyyi waa jabduun addunyaa irratti waan barbaaddu jabinaan gurgurattee akka barbaaddutti bitatti. Kanaafuu national power yookaan immoo humna biyyaa yeroo jennu immoo tokko dinagdeedha. Biyyi dinagdee jabduu qabdu, biyyi dinagdee gahaa qabdu
akka barbaaddetti maaliif qaama biraa wajjiniin baargeen gochuudhaaf waliin galuudhaaf humna qabattee baata waan ta'eef amma barbaaddetti namni meeshaa gaarii qabu waan gaariitti gurguratee isaan immoo deebi'ee waan gaarii bitatee deebi'a jechuudha. Kanaafuu dinagdeen biyyi takka addunyaa irratti dhageettii isheen qabdu addunyaan na waan barbaadde argachuudhaaf waan guddaa ishee gargaara jechuudha. Kanaafuu hidhata guddaa dinagdee wajjin qaba. Dinagdeen addunyaa irratti itti walitti dhuftu immoo ani irratti hundaa'u tokko ulaa galaanaati. Maaliif addunyaan kun daldala ol keessa deemee daldalu keessatti akkuma yeroo dheeraa haasaa turretti biyyi qarqara galaanaa qabduu fi ulaa galaanaa qabduu fi ulaa galaanaa hin qabne gidduu garaagarummaa guddaa jira dinagdeetti irra. Maaliif tokkoffaa sababa achirratti baasii guddaa baastuuf qarqara galaanaa argachuudhaaf achiin ergachuudhaaf baasii guddaa baastaa dinagdee keetti irra dhiibbaa keessa. Isaa ol immoo investorootuma waamuudhaaf fakkeenyaaf biyya akka Itoophiyaa lafa investimentii guddaa qabdu investoroota waamuudhaaf biyyi laandi lookii taatee fi biyyi ulaa galaanaa qabdu walqixa investoroonni hin dhaqan. Maaliif investoroonni cost benefit analysis ilaalu. Biyyi ulaa qarqara galaanaa qabu irratti deemanii investimentii gurguddaa gaggeessanii haala salphaadhaan waan san gara biraatti gabaa addunyaatti dhiyeessanii bu'aa gaarii argatu waan ta'eef biyyoota ulaa galaanaa qaban irratti investi gochuudhaaf baay'ee ariifatu jechuudha. Kanaafuu investimentii guddisuudhaaf daldala guddisuudhaaf ulaan galaanaa dinagdee biyya tokko guddisuudhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf jarri kun sadee walitti hidhata guddaadha naashinaal paawarii biyya tokko guddisuudhaaf jechuudha. Hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa kan laga Abbayyaa kana ijaaruudhaaf bu'aa bahii fagoon akka ture beekamaadha dubbatamaas ture kana sirriitti ibsamaas ture. Amma immoo hidhi guddichi ijaarsa isaa xumuramee humna kennaa jira. Hidhi kun ijaaramee xumuramuun akkasumas mootummaan tibbana kan hime kan akka buufata xiyyaaraa baay'ee ammayyaa ta'ee sadarkaa idil addunyaattis baay'ee beekamaa ta'e akkasumallee dhimma boba'aa wal qabatu xaa'oo wal qabatu kan ijaaruudhaaf yeroo gabaabaa keessatti kan tajaajila akka kennu kan hojiinsa akka jalqabamu kana himaa jira. Humna dippiloomaasii keenya hammam cimse? Gaafiin kunii fi gaafiin reefi wal fakkaata jechuudha. Hidha laga Abbayyaa kana cimsuun humna biyyaa humna ifaa dabalee jira jechuudha. Humna ifaa dabalee humni kun immoo bu'aa biraatis qaba jechuudha. Bu'aa qonna gabbisuu danda'a, qonna gargaaruu danda'a, waarshaa industirii adda addaa gargaaruu danda'a, biyyattiin guddisaa jechuudha. So biyyattiin projektoota kana caalus projektoota amma reeffatti kaaftee san jira oolchuudhaaf wanni jalqabame jira. Kunis maal fide jechuudha? Humna biyyaa fide. National power ka isaan jedhamu reef kaasan san fide jechuudha. National power waan adda addaa irraa dhufa tokko qabeenya irraa kan dhufu. Geographic location haalli ati teettus bakka itti teettus si fida. Geographic location biyyattis jechuudha. Biyyi sun eessa jirti? Eenyu qarqara eenyu jirti? Qarqara bishaanii qabdi moo maaloo kunis hin jira. Wanni ati alatti gurgurattu wanni alaa fiddus humna keessii dabala jechuudha. Deebii defensiin keetis, national security'n keetis, intelligensiin ati qabdu jechuudha. Kun hundi national power biyyatti waa'ee dabaluu fi qabeenya biyyaa dabaluun dhageeffama biyyaa ol kaasaa jechuudha. Biyyi durees, biyyi cimi, biyyi guddataa jiru namni hunda barbaada, biyyi hunda barbaada. Si hojii ta'uu barbaadan, si hojii dhaabbatuu barbaadan maaliif bu'aa irraa argatan jechuudha. Ati projektoonni kun bakka hojii irratti ooletti, bakka xumurametti ekspoortiin biyyaa ol ka'a. Importiinis hin dabaluu danda'a jechuudha. So ekspoortiin biyyaa ol ka'a jechuun ekspoortii kana biyya baay'eetti argita, biyyi baay'een sirraa fayyadama, biyyi baay'een si wajjin hojjeta, si wajjin deema. Teknoolojii adda addaa biyya keessa seensisuu dandeetta, teknoolojii adda addaa biyya alaatis fudhachuu dandeetta jechuudha. Dhageeffamni keessattis hin dabalaa jechuudha. Kana waan ta'eef projektoonni amma reef kaafte sun akka xaa'oo ka maalii kunniin hundi gaafa xumuraman biyyattiin leeviliin biyyattii sadarkaa amma jiru kanarraa ol ka'ee sadarkaa guddaa keessa dhaabbatta. Bakkuma hundatti bakka deemtu hundatti hin dhaggeeffamamte jechuudha. Riijinii keessattis, Afrikaa keessattis, alama keessattis, bakka biraatis yoo deemte namni hundi si dhagaa akka biyyaatti si dhagaamta, dhaabni adda addaa si dhagaa bu'aan achirraa argattu guddaa ta'a jechuudha. Dhagaamuu jechuun dhagamuu qofaaf odoo hin taane
dhagaa murraa wanna benefitii dhufu jira jechuudha. So kuni biyya cimsaa, biyya guddisaa, biyya jabeessaa, biyyi kun rakkoo ammaa hagammaa qabu kana duubatti rakkoo kana bira darbaa jechuudha. Ijaarame xumuramuunsaa waan nu dabalee waan boqqolluu qabee maal fakkaata ambaasaaddarri sinuma bira? Wal gaafa hidhaa kana jalqabnu hin danda'amu warri kun hin danda'anii biyyitti tun hin dandeettu maaliif tuffiitu ture. Keessattuu warri gadaanuu warri hidhaa kanaaf dhaabbataa turan hagam maaliidhaaf dhaabbataa jiran kun hundi olola adda addaa oofaa turan. Tokko biyyattiin tun humna akkasiin qabdu. Dandeettii akkasiin qabdu. Hidhaan kun ijaaramu kijibaa jedhaa turan. Achi bira dabranii immoo hidhaan kun nu miidhaa, uummata keenya miidhaa, uummanni keenya sirraa baqata waan nyaatu waan dhuguu qabu jedhaatti Awurooppaa keessa maal keessa deemanii saayibboota keenyanis warra biraatiinis bira deemanii waan ta'an olola adda addaa oofaa turan. Dhaaba adda addaa fakkeenyaaf Arab League irratti, African Union, Security Council National Baaloo UN irra deemanii Itoophiyaa irratti olola adda addaa deebisaa turanii kun akka dhaabbatu liqiinis Itoophiyaadhaaf akka hin kennamne World Bank IMF bira deemanii dhaabsisanii turan. Waan baay'ee hojjetaa turan. San bira dabranii baay'ee waan baay'eedhaan uf jajaa turan. Bishaan kana gaafa tuqtan bishaan kana yoo akkas gooftan isin dhoofne isin rukunna maal isin goone isin miidhe isin balleessina waan jedhu hunda ture. So kana hunda bira dabru jechuun akkuma reeffati jette geopolitical huqqinna geopolitical as keessa ture. Huqqinna jarri kun hin qaban jedhanii yaadamaa ture almost balleessee jechuudha tokko. Lamuu biyyattii keessatti uummanni tokko ta'uu isaa national interest fedhii biyyattii tokko ta'ee haala tokkoon mootummaa wajjin dhaabbatee kan hojii oolchee bu'aa akkasii fichisiisuudhaaf uummanni keenya akkamitti akka cime seenaa guddaa akka hojjete argisiisa jechuudha. Sun egaa huqqinna geopolitical kusmanaa Fatiree fi muummichi ministeeraa jedhan jettee gaafte san isa balleesse jechuudha. Perceptionii akkasii naareetiivii akkasii Itoophiyaan waan dandeettu waan qabdu biyya kana keessatti insignifikantiidha waan jedhamu san almost buqqisee bira dabree ilaala jechuudha. Ulfaadhaa. Egaa akkuma ambaasaadar kaasanii xumuruun hidha abbaa maal agarsiisa wanne gama dippiloomaasiitiin naashinaal paawuriidha. Humna biyyoolessaati irratti waan baay'ee dabala. Gama tokkoon akkuma kaasni waan kun humna ibsaa maddisiisa. Humna ibsaa biyya kanaa keessatti tajaajila kenna. Isarraa qarshiin argamu jira. So akka waliigalaatti humni dinagdee biyyattiin qabdu irratti waan guddaa dabala. Amma dinagdeen biyya tokko ol ka'aa deeme strategic autonomy argachaa deemta. Hirkattummaa irraa gara of danda'utti deemta. Amma hirkattummaa irraa gara of danda'utti deemte immoo dhageettiin ati addunyaa irratti qabdu, dhageettiin ati biyyoota garaagaraa wajjin biratti qabdu dabalaa dhufa jechuudha. Kanaafuu gama dinagdeetiin olaalle haaluma xiqqaa irraa hookaane dinagdee biyya kanaa ol kaasuudhaan dhageettii biyyi kun qabdu ol kaasaa. Isaa ol garuu hidhi guddaan Abbayyaa regional integrationidha gama dippiloomaasiitiin. Maaliif ifaa kanarraa madduun gara naannolee biyyoota naannoo kanaatitti Keeniyaa hamma Tanzaaniyaatitti biyyoota naannoo kanaa walittidha. Electrification, regional integration through electrification an jennu kana elektrikiidhaan naannolee kana walitti hidhuudha. Inni kun dippiloomaasii isa guddaadha. Sadarkaa dippiloomaasiitti organic strategic relationidha. Waan fi baay'ee walitti hidhata. Uummata walitti hidha. Ibsaan uummata Sudaanii fi Itoophiyaa walittidha. Uummata Keeniyaa fi Itoophiyaa walittidha. Hariiroon akkanaa immoo hariiroo cimaa ta'a jechuudha. Kanaafuu biyyoota ollaa kanaa walitti hidhuu keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Inni sadaffaan anatu kaaste geopolitiksiidha. Maaliif geopolitiksiiwwan naannolee addunyaa kana keessatti iddoolee sosochii dinagdee, security fi nageenya fi tasgabbii addunyaatiin murteessoo ta'an jennee lafa kan jiru. San keessa tokko gaanfa Afrikaatti. Gaanfa Afrikaa sadarkaa geopolitiksiitiin olaalle waa lamatu jira. Tokkoffaan laga Naayilii biyyoota Afrikaa amma Middle East inni sun dhugee influence isaa amma Awurooppaa fi Ameerikaa kan ga'u dippiloomaasii guddaa kan qabatee deemu. Inni lammaffaa Reedsiidha. So kana keessatti olaallee hidhamuun laga Abbayyaa Naayil irratti boota Itoophiyaan qabdu. Iddoo dippiloomaasii Itoophiyaan qabdu kan jijjiiredha. Maaliif hamma bara ijaarsi kun jalqabutti naannoo laga Naayil irra kan jiru ilaalcha gurguddoo lamatu jira. Tokko hegemonikiidha. Warri gaararraa jiran Ijiptii fi darbee Sudaan fudhatanii socho'an olaantummaa Ijiptii jala kan turudha.
Gama biraatti immoo Itoophiyaan amma irratti qabattee kan turte cooperative walqixxummaadhaan bishaan uumamaan nu kenname walqixa fayyadamuu qabna kan jedhu. Kanaafuu hamma abba ijaaramutti olaantummaa Ijiptii fi yaada olaantummaa bishaan kun kan Ijiptiidhu gama dippiloomaasiitiin gama diinagdeetiin isaan qofa fayyadaa kan ture jechuudha. Amma garuu jijjiiramuun kun ilaalcha san jijjiire. Maaliif adeemsa san keessa dippiloomaasii hedduutu ture. Tokkoffaa kan inni guddaan godhame bara 2015 akka faranjiititti DOP kan jedhamu Declaration of Principle Egypt akka mallatteessitu gochuurra qabee hamma dhufeetoo Cooperative Framework Agreementiin amma gaggeeffamutti amma dhugaa waan kun eebbifamu maalirra ga'e jechuudha. Almost sadarkaa yaadatitti sadarkaa dippiloomaasiitti ilaalcha olaantummaa Ijiptii fi warri kaan achi jalatti buluu jedhu cabsee ilaalcha walqixxummaa ta'e jechuudha. Amma saffidee jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa keessatti utubaalee lama jira. Utubaa lama san keessaa tokko qabatteerti jechuudha. Naayil irratti amma Itoophiyaan yaada walqixxummaa waliin fayyadamuu jedhu qabattee waan san galmaan ga'uu kan danda'u fudhattee deemte jechuudha. Kanaaf ilaalcha dippiloomaasii Itoophiyaa gara taa'anii dhaggeeffachuurra gara itti seenanii strategic autonomy fudhatanii marii achuutti ta'eera jechuudha. Maaliif kuni lagni abbaa Itoophiyaadhaaf maal godhe? Hidhaan kun Itoophiyaadhaaf maal godhe? Akka waliigalaatti ija dippiloomaasiitiin olaallee strategic autonomy fideef Itoophiyaadhaan. Ijipti irratti hundaa'u osoo hin taane ofii isheetti riisoorsii ofii fayyadamaati Ijipti dhuftee akka mari'attu. Maaliif amma kan jedhamaa jiru riisoorsiin uumamaan hundaaf kenname nuti isinis fayyadamtu fayyadamaatii garuu walqixa mari'annaadha. Kun strategic autonomy jechuudha. Kanaafuu bifa saniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma gaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ijaaree xumurree hojiiwwan hafanii haga kanaan dura rakkisaa miti. Kan itti aanu fi biyyi kun sirriitti gaafachaa kan jirtu dhimma ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa karaa seeras karaa seenas argachuu qabna baay'ina uummata qabnuu fi guddina dinagdee ammatti deemaa jirru waliin nu barbaachisa kan jedhu uummatas mootummaanis dubbataa jira. Haalli dippiloomaasiin keenyatti deemaa jiru kanaani dhageettiin keenyaa fi uummanni addunyaan nu dhaga'u irratti maal fakkaata? Waan nu yaadnu waan itti deemnu fi biyyoota ollaarraa ka'ee biyyoonni biroo dhaabbileen gurguddoonni dida addunyaa akkamittiin hubataa jiru? Okay, dhimmi ulaa galaanaa biyya keenya guddatuudhaaf duratti deemuudhaaf akka barbaachisu wanti shakkamu qabu barbaachisa. Maaliif waan reef kakaafnirraa ka'ee humni argamee ammaan kana cimaa dhufee jirti biyyattiini. So biyyi cimaa dhuftu immoo biyyatti wanta oomishti alatti erguu qabdi. Baay'iftee alatti ergiti saayiziin isaa bakka guddatetti immoo poortii adda addaa akka barbaachisu hin beekamu. Seenaa haala hin taaneen poortiin kun yeroo tokko Itoophiyaa irraa baduun isaa hin beekama. Itoophiyaan immoo ilaallu reedsii irratti biyya kanuudha biyya afoo san jirtu. Itoophiyaa malee biyyoonni baay'een afoo kana jiran ulaa galaanaa qabu. Itoophiyaan immoo Afrikaa keessatti baay'ina ummataatiin biyya lammataa taate biyya guddataa jirtu taate ulaa galaanaa dhabuun isii kun guddina biyyaa miidha. Haa ta'u malee immoo seera alamaa keessatti kan keessa UN declaration jira. Warri ulaa galaanaa hin qabne ulaa galaanaa argachuudhaaf mirga qaban kan jiru. Kan dura kaa'amee jira seerri sun. Seera san irratti hirkannee ulaa galaanaa argachuu qabna. Tokko guddataa jirra. Yoo guddannu immoo wanni oomishnu hin cimaa dhufaa baay'ataa dhufaa. Poortii keenya daayivarsi godhuu qabna. Poortii amma Jibuutii qofaan of gargaarraa biyyoonni kun immoo poortii qabu. Poortiiwwan hafe wajjinis hojjennee hojjetaanee poortii argannee alatti erguu qabna alaas galchuu qabna jechuudha. Kanaaf seerris waan nu gargaaruuf seera san irratti hirkannee kan argachuu qabna kan jedhu jira. Wanti amma jiru wanti ifaa ta'uu qabu tokko Itoophiyaan ulaa galaanaa kana karaa nagaatiin karaa wal gargaarsaatiin karaa tokko ta'uutiin karaa wal gargaaruutiin argachuu barbaadde malee humnaan wanta argachuu barbaaddu miti. Kuni ifaan ifatti beekamuu qaba. Biyyi biraas immoo kana beekaa jira kana fudhataas jiru jechuudha. Mirga Itoophiyaan tokko akka qabdu biyyi baay'een beeku. Haala Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf itti hojjetaa jirtu siistama kanas biyyoonni baay'een fudhatanii absheet godhu jechuudha ammaan kana gargaaraa jiru jechuudha.
Ulaa galaanaa Itoophiyaan argattee Itoophiyaan achirraa fayyadamuun kuni tokko biyyoota ulaa hunda fayyada. Biyyoota ulaa galaanaa qabanis fayyada jechuudha. Guddinni Itoophiyaa biyyoota ulaa fayyada. Maaliif Itoophiyaan bakka guddaatti Itoophiyaan bakka cimteetti isaan irraa achirraa fayyadaman jechuudha. Uummanni biyya keessatti rakkatu hin beela'u, hin iyyoomu, hin baqatu isaanis hin rakkisu. Isaanis gargaaramuu danda'an jechuudha. Kanaaf warra ollaas jechuudha. Itoophiyaan immoo seenaa keessatti akkuma beekamu biyyoota ollaa gargaaruudhaaf biyyoota Afrikaa hunda gargaaruudhaaf waan baay'ee hojjetaa jirti. Nageenyi bakka badeetti nageenya isaanii gargaaruudhaaf humna isiitiin wanta baay'ee godhaa jirti. Fakkeenyaaf Somaalee keessatti nageenya badii gargaaraa jirti. Suudaan warra Suudaan walitti araarsuudhaaf hojii baay'ee hojjetaa turte ammas hojjetaa jirti. Biyyoota rakkoo jiru hunda gargaaruudhaaf Itoophiyaan waan baay'ee hojjetaa jirti. Hidha laga Abbayyaa irraa bu'aa jiru kan akkuma reefii obboleessi keenya kaasanitti ifaasanis karaa nagaatiin karaa rakkasaatiin biyyoota ollaatiif erguudhaaf fedhii qabdi. Wanti jalqabnis jira. Jibuutii ergamaa jira. Gara Keeniyaa sammaan kana irratti hojjetamaa jira jechuudha. Biyyoota kaanittis waan argattu Itoophiyaan waan fayyadamtu hunda biyyoota kaawwan wajjin walitti hirkattee fayyadamuu malee adda akka hin barbaanne mul'ataa jira, argisiisaa jirti. Lamummoo caalaa integreeshinii reef jenne san gara economic growth walitti dhufiinsa walitti ta'uu biyya tokko ta'uu fedhii akkasii Itoophiyaan waan qabduuf kanarratti illee hojjetamaa jira. So Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu jechuun Itoophiyaan achirraa fayyadamuu jechuun karaa nagaatiin kan akka hojjettoonni godhamaa jiru deeggarsa biyyoota baay'ee qabaa. Biyyoonni baay'een deeggaraa jiru. Hopefully diplomaasiin cimaan hojjetame itti ofuufne jechuudha. Amma haala jalqabni kanaan biyyoonni baay'ee wanta kana hin deeggaraa dhufu. Maaliif fedhii isaanis faayidaa qaba. Keessattuu biyyoota ollaatiif faayidaa qaba. Biyyoota alamaatiif faayidaa qaba. Nageenyi Itoophiyaa nageenya alamaa ta'a, nageenya riijinii ta'a, nageenya Afrikaa ta'a jechuudha. So kana waan ta'eef wanti kun yaada gargaaramuu, yaada barbaachisu garuu hojii dheeraa, hojii cimaa, hojii addaan hin cinne hojii barbaachisaa jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota ollaa wajjin Itoophiyaan egaa walitti hidhamiinsa dinagdee kan aadaa hawaasummaa waa baay'ee biyyoonni kun walitti hidhamiinsa qabu duraanuu isas cimsuudhaaniin wantoonni hojjetaman hin jiru. Garuu deebiin biyyoota ollaa fedhiin biyyoota ollaa maal fakkaata? Egaa waan kana yeroo haasofnu Itoophiyaan haala ittiin dhiibbamtee gara galaana diimatirraa dhiibbamte sirriitti hubachuu baay'ee barbaachisaadha. Maaliif garasitti deebi'uudhaafis Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gochuudhaaf haala Itoophiyaan karaa ulaa galaanatirraa dhiibbamtes beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waan salphaa miti jechuudha kun. Kanaaf hoosallaallee istiraatejikaalii itti yaaddamee waggoota dheeraadhaaf hojjetame bara koloniitii qabee Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaa keessatti xiqqaate biyya xiqqoo akka taatu shiriinka akka taatu akka bittinnooftee istiraatejikaalii naannoo ji'oopolitikaalii impoortaanti ta'an kana akan qabanne godhamee irratti hojjetame dhumarratti bara 1991 akka faranjiitti Itoophiyaan garasii akka dhiibbamtu godhame jechuudha. Kanaaf rifleekshiniin ture. Yeroo Itoophiyaan deebitee bara kana waggoota dhiyoo kana waggaa 5 kana keessatti deebitee wanni kana dura ture dogongora seenaatii hojii karaa keessaa fi karaa alaa dogongoramee hojjetame garasitti deebi'uu qabna jedhanii waggaa kaasanii rifleekshiniin asiis achiinis dhufe sanirraa kan dhufedha. Sanirraa kan madde. Fakkeenyaaf waggoota tokkoo fi akka darbe kana hoolaalle sosochiin gaggeeffame yeroo jalqaba Itoophiyaan waan kana dhiyeessitu gaaffii ture hoo yaadanne namoota Itoophiyaa keessa dabalatee maaliif kun waan maraatuti moo maaliif waan akkanaa waan jedhametti. So waggaa tokko kana keessatti maal argine amma ati jabaattee dubbatte namni si dhaggeeffachuu jalqaba. Yeroo dura jira rejection godhame ture. Amma garuu maal ta'a from rejection to diplomatic agenda ta'eera. Maaliif kun kanan kaasinaa jedhanii biyyoonni baay'een namoonni garaagaraa kakaasaa turan Itoophiyaan garuu jabaattee waan kun na fayyada nu barbaachisa ana qofa miti addunyaas biyyoota ollaa keenyas hin barbaachisatte qixa sirriidhaan mormii dhiyeessuu jalqabnaan boodatti akkamitti argattu maayinni waan kun jedhamee gara dippiloomaatiitti as deebi'ee jira. Fakkeenyaaf Ankara Declaration olaal akkana ni hubadhutti gaaffii Itoophiyaa reject godhame akka ajendaa itti fudhatame. Itoophiyaadha kun hin barbaachisaa dhuguma Itoophiyaan biyya guddoodha uummata bal'aa qabdi. Kanaafuu waan kun ishee barbaachisa garuu akkamitti dippiloomaatiik bitanii argachuu qabdi jedhamee jechuudha. Kanaaf ilaalchi biyyoota ollaatis kanarraa hubatamaa jechuudha. Ammuma nuyi itti deemnee hubachiisne. Ammuma nuyi biyya keessatti humna godhachaa deemne diinagdeedhaan influensiin nuyi qabnu jabaachaa dhufe dhageettiin keenya guddachaa dhufaa jechuudha. Kanaafuu qixa kanaan hoolaallee gaaffii Itoophiyaan dhiyeessitu kana
akkamitti dhiyeessuu qabna kan jedhu irratti sirriitti hubachuun irratti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif akkuma ambaasaadar sirriitti jabeessanii kaasanitti gaaffiin Itoophiyaan kaasaa jirtu kun haala ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaa jiru keessatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota ollaas biyyoota addunyaatiifis faayidaa guddaa akka qabudha. Kana addunyaa hubachiisuun barbaachisa. Akkamitti faayidaa qabaata? Elektiriikii Itoophiyaa keessatti madde akkuma amma ambaasaadar Diinaan kaasanitti naannoo gaanfa Afrikaatiif ife. Nu biratti kan ifaa jiru Jibuutiidha ifaa jira. Gati salphaan. Sudaan irratti yeroo waraana rakkoo keessa jiran illee mootummaa Itoophiyaa amma isaan tasgabbaanii kaffalanitti osoo irraan kutin ifaafee ture. Keeniyaatti deema jira. Tanzaaniyaa dhaqa. Itoophiyaan ammasuma waan biraa dinagdee argattee dividendiin Itoophiyaa biraa dhufu biyyoota ollaa gahuu akka danda'u qixa sirriidhaan dippiloomaasii keenya hubachiisaa deemuun Itoophiyaan akka argattu godha jechuudha. Kana qofaa miti Itoophiyaan gara amma isheen gama reedsiitti dhiyaachaa deemte seenaan kan agarsiisu sekuriitiin miilitariin Itoophiyaa jabaa akka ta'e Sumaalee irratti argineerra. San duras argaa turre Sumaalee yeroo dheeraadhaaf rakkataa turan humni Itoophiyaa galuu jalqabnaan naannoo sana tasgabbii buusuu jalqabnaan tasgabbii kan dhufe biyyoota biraati irrattis kan agarra. So Itoophiyaan gara reedsii fi Indiyaan Oosheenitti amma dhiyaachaa deemtu naannoo sanitti illeegaal waan ta'an sekuriitii rakkoo hin jiru. Terrorism, piracy, wantoota adda addaatiin jedhamu daldala naannoo sanii gufachiisu tasgabbeessuudhaaf Itoophiyaan naval force, Itoophiyaan security gara galaanatti amma dhiyaachaa deemu naannoo kanaafis akka addunyaattis ta'a jechuudha. Kana qofaa miti jabaachuun Itoophiyaa gaanfa Afrikaatitti gaanfi Afrikaa dirree waraanaa, dirree wal falmii dhaabbilee gurguddaa biyya bakka fagoodhaa dhufanii socho'anii akka hin taaneef bu'aa buusuu danda'a jechuudha. Kanaafuu qixa sirrii saniin itti deemuun baay'ee barbaachisaadha jedhu. Haa ta'u malee garuu kana yeroo jennu wanni sirriitti hubachuu qabnu akkan dura jedhe istiraatejikaalii dhiibbamtee baate waan ta'eef Itoophiyaan achi dhiibbamte waan ta'eef istiraatejikaalii hojjechuu barbaachisa. Istiraatejikaalii bifa qindaa'een irratti hojjechuu barbaachisa. Kun immoo akkam maal barbaada? Tokkoffaa wantoota dura kaasne walitti hidhata. Biyya keessatti humna biyyoolessaa naashinaal kaapasitii dabalaa deemuu barbaachisa jechuudha. Akka dura kaasne fakkeenyaaf ijaaramee xumuramuun hidha Abbayyaa naashinaal paaworii Itoophiyaa ol kaasa. Kun jechuun immoo Itoophiyaan biyyoota biraa wajjiniin waliigalteen dippiloomaasii gootu ol kaasa jechuudha. Warshaa xaa'oo ijaaruun Itoophiyaan biyya biraatirratti dippendi taatee xaa'oo galchuudhaaf diriirii gootu hambisee Itoophiyaan xaa'oodhaan akka of dandeechuudha. Kunis humna Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu ol dabalaa deema jechuudha. Eerpoortii amma kaasite. Dhaabbileen gurguddaan akkana piroojeektii gurguddaa akkana gama tokkoon yeroo hojjetu gama biraatiin falmii fi waliigaltee dhimma ulaa galaanaa irratti gootu irratti naashinaal paaworii kenna jechuudha. Humna jabaa kenna jechuudha. Kanaafuu humnoota akkasii dabaluudha. Inni biraa humna keessooti. Maaliif akkuma dura beeknu yeroo dhiibbamtee kan baate Itoophiyaan galaana diimaatirraa humna alaatiin haa ta'u malee waan san faasiteetan godhee waan sun akka Itoophiyaan achi dhiibbamtu kun humna keessooti. Rakkoo keessoo keenyatti. Rakkoo siyaasa keessoo keenyatti irraan. Kanaafuu humna keessoo keenya jabeessaa deemu. Sababa kanaatiin sababa siyaasa yerootiin dhimmoonni garaagaraa akkam banne namoonni siyaasa biyya keessatti irratti sirriitti hojjechuu tasgabbii biyya keessatti irratti hojjechuu maaliif naashinaal paaworiidhaan garasitti baan waan ta'eef qixa saniin hoo itti deemne ulaan galaanaa Itoophiyaan akka argattu gochuudhaaf itiingisoo dhiyoodha yaada. Hojiiwwan gurguddoon amma hojjetamaa jiran gama dippiloomaasii gama dinagdee fi gama maraan jiran daran cimanii keessumayyuu immoo ulaa galaanaa argachuu fi faayidaa yookaan dantaa biyyaa itti fufiinsa tokkofachuuf maaltu hojjetamuu mala jettu? Wanni guddaan akkuma reef deddeebifnee garagaraan kaafnetti anis obboleessi kiyyeessi biyya keessatti humna akka biyyaatti humna biyya cimsuu qabna jechuudha. Humna biyyaa yoo jennu humna qabeenyaa, humna siyaasaa, humna aadaa, humna tokkummaa, humna nageenyaa jechuudha. So kanaafi wanni hojjetaa jiru fakkeenyaaf akka National Dialogue Commission jira, inni dhaabbateera, mariin godhamaa jira. Biyyattii kana haga ammaa seenaa keessatti rakkisaa akka ture haalli adda addaa, jeequmsa adda addaa maalirraa ka'ee maal rakkoon isaa ka jedhu koozii isaa ilaalaa jiru, uummata mari'achiisaa jiru. Uummanni rakkoo biyya keessa jiru rakkoo adda addaa fedhii isaatiin akka hiikuu wanni hojjetamaa jiru National Dialogue Commission hojjetamu kun itti cimuu qaba. Inni gargaaramuu qaba.
akkuma obboleessi kiyyareef kaasanitti hidhaa laga Abbayyaa kana fixuudhaaf wanni haga ammaa hojjenne akka uummataatti tokko taanee hojjechuun sosocho'uun achirraa wanni baran waan guddaadha. Mootummaaf uummanni tokko ta'ee garaa tokkoon garaagarumsa jiru xinnoo kana dhiisee garaagarumsa siyaasaa garaagarumsa aadaa maalii isa bira dabree national interest jedhee hidhaa laga Abbayyaa haala kanaan fixuun isaa achirraa muuxannoo guddaa fudhachuu qaba. So projektoota biraas kan amma kaa'amee amma taasaa jiru kan projektoota kanas haala kanaan fixuu hin dandeenyadha. Projektoota kana bakka finnetti hulaa galaanaa argachuudhaaf wanni hojjetaa jiru humna nu kennaa jechuudha. Ammas ifa ta'uu kan qabu uummanni keenyas ka beekuu qabu hunduu afaan tokkoon haasa'uu qabu. Itoophiyaan biyya feetillee humnaan dhaqxee qabachuu fi hin barbaaddu. Sovereignty biyya biraa intimidate godhuus hin barbaaddu. Fedhii akkasiitiin itti qabdu. Hulaa galaanaa kan argachuu karaa hin barbaadduun karaa nagaatiin, karaa mariitiin, karaa walta'iinsaatiin. Warri uummanni biraa amananii ka jedhan kun uummanni kunis akka nu gargaaran godhamuu qabu. Biyyoonni nu gargaaraa jiran biyyoonni achirratti yaadni galeef warra hin galiniif warra wanta kana gara faallaatiin ilaalan akka amansiisan hojjetamuu qaba jechuudha. Itoophiyaan hulaa galaanaa gaafa argatte isinis faayidaa guddaadha. Nageenya baasaa. Gaanfa Afrikaa rakkoo baay'ee qaba. Rakkoon ekstreemizimii jira, rakkoon nageenyaa jira, rakkoon baqataatu jira, rakkoon kilaayimeetiinis jira, rakkoon beelaatu jira, rakkoon gogaansuutu jira. So rakkoowwan kana bira dabruudhaaf tokko ta'uu barbaachisa. Biyyoonaaf uummanni gaanfa Afrikaa jiru rakkoo isaa bira dabruu qaba. Gaanfa Afrikaa rafa bara rakkoodha. Asii immoo warri alaa deeman alaa immoo asitti rakkoo manii rakkoo kanarraa bu'aa argatan jiru isaanirra akka dhoorgaman cimuu qabna jennee warroota gaanfa Afrikaa jiran kanis warra hulaa galaanaa qabanis isa wajjinis marii garma tokko gara adda addaatiin haala adda addaatiin godhamuu qaba. Isaanis amansiisuu barbaachisa. Uummanni nutti kalaanii wanta kana galeef illee akka jara kana amansiisuu irratti hojii hojjetan godhuu barbaachisa. Caalaa garuu humna keessaa cimsuu barbaachisa. Fedhii uummata keenyaa guutuu barbaachisa gara dandeenyuun. Wanti kun siyaasaa tokko wanta gargaaru miti, paartii tokko wanta gargaaru miti, ideoloojii tokko kan gargaaru miti, gosa tokko kan gargaaru miti. Kun Itoophiyaa akka biyyaatti uummata hunda waan gargaaru waan ta'eef hulaa galaanaa irratti tokko taanee akka hojjennu kan jedhu biyya keessatti wanti baay'een hojjetamuu qaba. Miidiyaanis miidiyaan akka keessanii kun asirratti uummata barsiisuudhaaf uummanni wanta kanarratti akka baay'ee beeku hojiin baay'een hojjetamuu qaba. Civil society as keessa seenee hojjechuu qaba. Academic institutions warri waa baratan artistoonni wanti hundi warri abbootiin amantii hundi asirratti hojii hojjechuu qaban. Uummanni at large mootummaa qofa odoo hin taane institutionii mootummaa qofa odoo hin taane uummanni biyyaa wanta kanarratti hojii adda addaa hojjechuu qaba. Yoo barbaachisa even public diplomacy uummata hulaa galaanaa biyya qaban kana keessa jiran wajjinis wal argine akkuma kana dura fakkeenyaaf waa'ee hidhaa laga Abbayyaatti himaa ture ittiin barbaachisa. Uummata achiis amansiisuu barbaachisa. Fedhiin keenyaaf keessan tokko waloluun barbaannu, lolan barbaannu, rakkoon barbaannu, tokkummaa barbaannu waan jedhu uummata biraattis uummata wallaattis akka haala gaariidhaan ibsuu barbaachisa. Public diplomaasiin at large hojjetamuu qaba jechuudha. Wanni caalaan kana konkuluud godhuudhaaf biyya keessatti national power cimsuu barbaachisa jechuudha. Egaa kanuma ambaasaadar kaasanii waan kana galmaan ga'uuf tokko national poweridha. Humna biyyaa jabeessuudha. Isa kanarratti karaa lama irratti waan hojjetamaa jiru sirriitti hojjechuu cimsanii hojjechuun gaariidha dheeyyaadha. Tokkoffaa akkuma kaasan ambaasaadar kaasanii national dialogue waa'ee akkasii yeroo kaasnu jijjiirama ilaalcha siyaasaatti naasu. Biyya kana keessa waggoota dheeraadhaaf bara medieval period jedhamu keessa naannoo kanatti haga ammaatti waraanni walloluun dhukaasan siyaasni jijjiirame yeroo dheeraa agarreera. So amma immoo isa gara biraatti gochuun barbaachisaadha dheeyyaadha. Siyaasa sochii siyaasaa marii irratti hundaa'e. Biyya kana keessa siyaasni ilaalchi tokko jiraachuu qaba yaada namuu qabatee socho'u haa ta'u malee
ilaalchi siyaasaa garaagarummaan siyaasaa miidiyaarraa urufarraa dirree waraanatirraa gara gola keessatti as deebi'ee mariidhaan marabbaadhaan falmii yaadatiin ta'uu qabaadha. So yaadni akkasii jajjabaachuu qabaadha. Gama biraatiin immoo naashinaal paawuriin jabeessu waan amma dura kaasne waan akka leehii dhaabbayaa ijaarsa industirii xaa'oo wantoota kana fakkaatan diinagdee biyya kanaa jabeessa. Maaliif inni kun hirkattummaa hir'isee of danda'uudha. Ammoo of danda'aa deemtu qaama biraa wajjin falminatti gaggeessitu jabaachaa dhufa waan ta'eef keessatti karaa kana lamaaniin diinagdee fi siyaasa biyya kanaa jabeessuu baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan hoo xiqqaate yeroodhaaf amma mariif marabbaadhaan dhimma keenya hiiknu naashinaal intarastii irratti immoo garaagarummaan ta'uun hin barbaachisu. Yeroo hunda Itoophiyaa xiqqeessuudhaaf Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf kan itti fayyadaman humna keessootti. Garaagarummaa siyaasaa keessootti irratti fayyadamuudha. Akkuma dura sii kaase ulaa galaanatti irraallee dhiibbamuu kan dandeenye garaagarummaa keessoo siyaasaa itti fayyadamuudhaan dhiibba san dura gahaa ture jechuudha. Kanaaf amma hoo xiqqaate rakkoon keessoo siyaasaa garaagarummaa yaadaa qabaannu akkuma jirtu ta'ee dhimmi ulaa galaanaa garuu dhimma paartii miti, dhimma mootummaa miti, dhimma biyyaati. Maaliif Itoophiyaan ulaa galaanaa argatte lammii biyya kana keessa jiru qofa osoo hin taane akka dura haasaa ture uummanni gaanfa Afrikaa illee itti fayyadamuu danda'a. Qaamota hundaaf ta'a waan ta'eef dhimma naashinaal intarastii faayidaa fi dantaa biyyoolessaati irratti garaagarummaan jiraachuu qabu. Kanaafuu qaamni kamiyyuu waan kana irratti yaada tokkoon dabarsuu qabaadha. Kanaaf immoo akkuma ambaasaaddar jedhan miidiyaan paabliik dipiloomaasiin keessattuu namoonni baratanii waa barreessan karaa barreessaniin namoonni waa dubbatan karaa dubbachuu danda'aniin miidiyaan karaa danda'uun waan kana guyyuun hamma qaamni waan kana hubachuu qabu hubatutti irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada galatoomaa. Ulfaadha. Egaa keessummoota keenya as istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa waliin taasifnee fi irra deebi'een isin galatoomfadha. Ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumuramaa torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadha. Horaa bulaa deebana.